aappii tokkollee osoo hin fayyadamin bilbila keessan irratti yeroo namni isiniif dawwale maqaa namoo isiniif dawwale san osoo bilbila keessan harkaan hin kaasin akka inni maqaa isinii waamu godhachuu ni dandeessu. Karaa salphaa ta'een isteeppii xiqqoodhaan daqiiqaa muraasa keessatti sirreeffachuu ni dandeessu. Namoonni baay'een bilbila yeroo namni bilbileef harkarraa yoo bishaan qabaatillee akkasumas dalagaa adda addaa yoo qabaatillee namoota bilbileessan arguuf ni cinqama jechuudha. Kanaafuu osoo hin cinqamin gurraan dhaggeeffatanii namoo isiniif dawwale san yoo isin seef godhatanii qabaatan maqaa nama sanii isiniif waama jechuudha bilbilli keessan. Karaa salphaa ta'een sirreeffachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Viidiyoo kana hanga dhumatti yoo kan ilaaltan ta'e bilbilli keessan yeroo namni isiniif dawwale akka maqaa isiniif waamu harka keessaniin godhachuu ni dandeessu. Otoo karaa barumsaatti isiniin dabarsiniin duratti warreen hanga ammatti chaanaala keenya subscribe godhin subscribe godha akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa. Yaada komii qabdanillee komentii jala nuuf barreessaa hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma kallattii maaniin karaa barumsaa isin dabarsa. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota walitti deebinee jirra. Akkuma reefu mata duree irratti isiniif tokkoof yaaletti namoota isiniif dawwale karaa salphaa ta'een bilbilli keessan akka maqaa nama sanii isiniif waamu akka itti godhachuu dandeessan karaa salphaa ta'een godhachuu dandeessan. Viidiyoo kan hanga dhumatti ilaalaan isiniin jedha. Laayik godhuu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kana godhuuf akkasitti sirreeffatuuf yeroo tokko foonii kana fayyadamtanii jechuudha. Manuma bilbila keessanii kana namni hundinuu foonii ofirraa ni qaba. Bilbila guddaa jechuudha. Foonii kana ni fayyadamtu jechuudha. Foonii keessa eega seentanii jechuudha. Sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan isinii dhufaa tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu. Ammallee gadi buutanii sitting bakka jedhu kanarratti yeroo tokko irratti cuqaastu jechuudha. Sana booda ammallee akka kanaan isinii dhufaa answer and hidden calls ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda ammallee akkana isinii dhufaa kama tokkoffaa kanarratti read caller names allowed ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan akkanaan sanduuqa kana ni bantanii irratti gadi cuqaastanii always ka jedhu irra kaayyattanii jechuudha. Dan ka jedhu irraa ooftanii always ka jedhu irratti ni kaayyattu jechuudha. Ammallee yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isiniif dhufa. Kan tokkoffaa kanarra yoo keessan bluetooth walirratti connect godhuuf silkii bilbila bluetoothan itti fayyadamta walirratti connect godhuuf hundarrattuu kan dalagu immoo bluetooth fi akkasumas hundumarrattuu kan dalagu kan maqaa isiniif waamu always kan jedhu kan gadii kanarratti akka kanaan jechuudha. Kunoo asirratti akkuma argitan kanarratti irratti magarreessitanii jechuudha. Kunoo amma akkuma argitan kanaan irratti isin argisaa jiru kanarratti qalama diimaan kan irra jiru kanarra kaatan gabaabdumatti always ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Yeroo isin asirratti cuqaastan kallattimaan irra isiniif ta'a. Amma of duuba deebi'een bilbila hiriyyaa kiyyaa of bira kaa'ee isin irratti dawwalee isin argisiisaa jechuudha. Silkiin kun maqaan ni waamamu hin waamu ka jedhu amma silkii gurraacha kanaan adii gamanaa harka bitaa jiru kanarratti dawwalee isin argisiisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya akkamitti akka inni ittiin irratti naabu irratti dawwaleen jira amma kallattimaanii. Mohammed Sunny. Kunoo amma akkuma argitan irratti dawwalamaa jira. Kunoo amma Mohammed Sunny. Akkuma dhagaa jirtan kana hordoftoota kiyyaa maqaa waamamaa marsaanii jedhee waamaa jira akkuma argitanii. Isinilleen haala kanaan sirreeffattanii irratti deebiftanii bilbila keessan akka maqaa isiniif waamu godhachuu ni dandeessanii jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo dalagaa harkaa qabdan akkasumas waan adda addaa yeroo harkaa qabdan namni bilbila keessan irratti yoo dawwale nama san kiisa keessaa baastanii ilaaluuf hin cinqamtanii jechuudha. Nama jala deebisuuf barbaadan maqaa isiniif waamaa jira. Isinilleen kallattimaan dhaggeeffatanii kan barbaadan deebitanii irraa kaasuu dandeessan jechuudha. Kan hin barbaanne osoo bilbila keessan harkaan hin qabne maqaa isaa dhaggeeffatu eenyu akka isiniif dawwale beekuu ni dandeessaniin isiniin jedha. Harree isinilleen viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Akkasumas viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin bira ga'uuf mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasumas viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik tuqaa yaada fi komii qabdanillee bakka isiniif hin galin komentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Yaada qabdanillee akkasumas komentiin nu gumaachuu hin dagatinaa hiriyoota keessaniif share godhaan isiniin jedha. Kanarraaf qabadde asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.